Pirezidaantiin Ameerikaa haaraa filataman Doonaald Tiraamp Pyongyang waliin kallattiin mari'achuuf jedhame. Ashamaa harka fuunii kabajamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu biyya keessaa fi biyya alaa qabannee dhiyaanneetiin jirra hanga xumuraatiin waliin tura. Humni qilleensa Itoophiyaa walta'iinsa humnoota qilleensa Afrikaa cimsuuf adda durummaan qooda isaa ni bahata jedhan Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa. Qaama sagantaa kabaja waggaa 89ffaan hundeeffama humna qilleensa Itoophiyaa kan ta'e fooramiin humnoota qilleensa Afrikaa magaalaa Bishooftuutti geggeeffamaa jira. Saganticha irratti Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa teeknooloojiin industirii aviyeeshinii guyyaa guyyaan ammayyaa'aa fi haarawaa jiraachuu himaniiru. Haaluma kanaan birmadummaa biyyaa eegsisuuf humna qilleensaa yeroo waliin tarkaanfatu ijaaruun akka barbaachisu ibsanii fooramichi muuxannoo damee kan qabu waljijjiiruuf akka oolu himaniiru. Fooramiin kun waldaa humnoota qilleensa Afrikaa hundeessuuf bu'uura ta'uuf kan tumsu ta'uu dubbataniiru. Dameen albuuda diinagdee biyyaatiif gumaacha irraa eeggamu akka taasisu hojjetamaa jira jedhame. Dameen albuuda diinagdee biyyaatiif gumaacha irraa eeggamu akka taasisu qooda fudhattoota waliin qindoominaan hojjetamaa akka jiru Ministeerri Albuudaa fi Inerjii Habtaamuu Tagany dubbatan. Ekspoon albuudaa fi teeknooloojii idil addunyaa sadaffaan bara 2024 sadaasa 14 hanga 17tti bara 2017tti magaalaa Finfinnee galma Barkumeetti geggeeffamaa turuun ni beekama. Dhaabbileen biyya keessaa fi biyya alaa damee albuudaa irratti bobba'an agarsiisa kana irratti kan hirmaatan yoo ta'u marii paanaalii damee kanaa waliin wal qabate geggeeffameera. Milkaa'ina Ekspoo albuudaa fi teeknooloojii keessatti namoota gahee ol'aanaa taphataniif sagantaa beekamtii kennaniiru. Ministeera albuudaatti Injiinar Habtaamuun cufiinsa Ekspoo kanarratti argamuun ergaa dabarsaniin dhaabbileen hunduu hirmaannaa taasisuu akka qaban himaniiru. Qabeenya Itoophiyaan damee albuudaa keessatti qabdu beeksisuun kaayyoo yaadame galmaan ga'uun ni dubbatama. Abbootiin kalaqaa hojii daldala cimsuu fi deeggaruun cimee itti fufa jedhame. Abbootii kalaqaa hojii daldalaa cimsuu fi deeggaruun cimee kan itti fufu ta'uu Ministeerri Hojii fi Ogummaa Aadde Mufariyaat Kaamil beeksisan. Torbii kalaqootaa hojii daldala idil addunyaa Entrepreneurshippiin hundaaf mata duree jedhamuun onkololeessa 9 bara 2017 irraa eegalee Finfinneetti geggeeffamaa ture xumurameera. Torbee Entrepreneurshipii kun sadarkaa addunyaatti yeroo 16ffaaf yoo ta'u Itoophiyaatti immoo yeroo 10ffaaf kan kabajame hirmaattonni biyyoota adda addaa irraa dhufanii karaa qaamaan argamuu fi karaa marsariitiitiin hirmaataniiru. Kaleessa galgala sirna cufiinsa torbee Entrepreneurshipii kanarratti Ministeerri Hojii fi Ogummaa argamaniiru. Waltajjii kanarratti damee adda addaan hojii kalaqa isaanii dhiheessaniin kanneen dorgommiif qophaa'an injifatan Ministeerri Hojii fi Kalaqaa Aadde Mufariyaat Kaamil irra deebiin beekamtii kennaniifi turan. Biyyoonni hedduun rakkoo qaban injifachuun sadarkaa badhaadhinaa kan gahan kalaqa hojii xiyyeeffannoo gochuun akka ta'e waltajjicha irratti Aadde Mufariyaat dabalanii himaniiru. Hojii abbootii kalaqaa hojii daldalaa cimsuu fi deeggaruu gara fuulduraattis cimee akka itti fufu dhaamaniiru. Kanneen beekamtiin kennameefis gara fuula duraatti cimanii hojjechuun dirqama biyyaa bahachuu keessatti gahee isaanii akka qaban hubachiisaniiru. Daayirektarri ol'aanaan Inistituutii Misooma Entrepreneurshipii Dr. Hasan Huseen gama isaaniitiin namoonni ogummaa isaanii baasanii hojii uumtoota akka ta'an ergama Inistituutichaa keessaa tokko ta'uu himaniiru. Inistituutichi hulaa ogummaa lammiilee guutuuf yeroo ammaa sadarkaa biyyaatti leenjiftoota 5,600 ramaduu beeksisaniiru. Haaluma kanaan bara 2017 kurmaana tokkoffaatti lammiilee 500 leenjisuun cimsanii kan itti fufan ta'uu himaniiru. Oduu biraatiin Amnesty International uggura aanga'oonni Itoophiyaa jaarmiyaalee waldaa siivikii 3 irratti kaa'an balaaleffatan. Dhaabbanni mirgoota namoomaa idil addunyaa Amnesty uggura aanga'oonni mootummaa Itoophiyaa dhaabbilee hawaasa siivikii 3 irra kaa'an balaaleffateera. Uggurri giddugala misooma mirga namoomaa fi dimokiraasii garee mirga namoomaa Itoophiyaa fi abbootii seeraa mirga namoomaa irratti kaa'ame ukkaamsi hawaasa siivikii guddachaa dhufuu isaan kan agarsiisu ta'uu Amnesty International kibxata darbee ibsa baasee ture. Aanga'oonni Itoophiyaa himannaa akkanaa akka meeshaa jaarmiyaalee hawaasa siivikii ukkaamsuuf itti fayyadamaa turaniiru jechuun daayirektarri isaanii dubbateera. Uggurri kun jalqaba irratti kaa'amuu akka hin qabnee fi mootummaan federaalaa uggura mirga uummanni bilisummaa waldaa fi yaada isaa ibsachuu sarbuu kana hatattamaan duubatti deebisuu akka qabu cimsanii dubbataniiru. Dhaabbileen waldaalee siivikii 4 doorsisa qaamaa fi bilbilaan dhiyaatu sodaachuu giddugalli ibsa baaseen hooggantoonni kunneen biyyaa baqachuu isaanii agarsiiseera. Giddugala ittisa mirga namoomaa Itoophiyaa iyyannoo fi yaada isaan qaqqabe irratti hundaa'uun hooggantoota baqatan jedhaman tarreeffaman kaa'aniiru. Oduu kana kan qindeesse BBCdha. Gara oduu biyya alaatti yoo dabarru Jaarmaniin bakka gaaddisa boombii bal'inaan qopheessaa akka jirtu dhaga'ameera. Waraanni Yukureenii fi Raashiyaa gidduu jiru hammaataa dhufuun hordofee biyyoonni Awurooppaa wal dhabdeen kun balbala isaanii rukutuu akka malu sodaachaa jiru. Berliin bakka boombii 579 kan yeroo waraana addunyaa lammaffaa tajaajilaa
turan ni qabdi. Biyya Awurooppaa Jaarman wal dhabdee waraana Raashiyaa fi Yukureen gidduutti uumame hordofuun waraanaaf qophaa'aa jiraachuu beeksisaniiru. Biyyattiin gaaddisa boombii magaalaa lammiileen yeroo waraanaa fi muddama haleellaa irraa of ittisuuf danda'an qopheessuuf adeemaa keessa jiraachuu himaniiru. Irra caalaa buufata baaburaa akka gaaddisa boombiitti fayyadamuuf qophaa'aniiru. Barliin lammiilee bakka konkolaataa dhaabuu fi mana gadi aanaa isaanii akka gaaddisa balaa tasaa akka qopheessan ajaja kennaniiru. Ministeerri biyya keessaa Jarman yoo Raashiyaan waliin wal dhabdeen uumame tarree gaaddisa dallaa cimaa lammiilee isaaf qopheesse akka ijaaru ibseera. Dubbi himaan ministeerichaa akka ibsanitti tarreen kun buufata meetroo lafa jalaa bakka konkolaataa dhaabuu gamoo mootummaa fi qabeenya dhuunfaa kan hammate ta'uu ibsaniiru. Akka karoora mootummaan qopheesseetti namoonni aappilikeeshinii bilbilaa fayyadamuun bakka gaaddisaa tattamaa keessatti akka argatan ni agarsiisa jedhan. Karoorri kun guddaa fi yeroo kan fudhatu waan ta'eef mootummaan yoom akka hojiirra oolchu hin beeksifne. Waajjirri eegumsaa uummataa fi balaa tasaa biyyattii irra caalaa karoora kana hojiirra oolchuuf kaka'umsa isaa horateera. Jarmaniin yeroo waraana addunyaa lammaffaa fi waraana qorqorroo gaaddisa 2000 ol qabdu. Waraana kana booda hedduu isaanii diigdee gaaddisa hatattamaa gara 579 qofatu hafe. Kanneen biyya namoota miiliyoona 84 qabdu keessatti gaaddisa lammiilee 480 qofa gaaddisa godhachuu ni danda'a jedhameera. Erga wal dhabdee Yukureen jalqabee as Mooskoon biyyoota miseensa naatoo biroo irratti xiyyeeffachuu dandeessi jechuun yaaddoo qaban kaahaniiru. Yaaddoon kun kan mul'achaa jiru erga pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden Kiyev misaa'ila fageenya dheeraa biyyoota dhihaatiin heeyyamaman Siwiidinii fi Noorweey dabalatee biyyoonni Noordik biroo lammiilee isaanii waraanaaf akka qophaa'an akeekkachiisa dabarsaniiru. Raashiyaan dhiheenya kana biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa misaa'ila haaraa Oreeshnik jedhamu kan daqiiqaa muraasa keessatti qarqara galaanaa gahuu danda'u fayyadamuu malti jechuun sodaataniiru. Waxabajjii darbee qondaaltonni basaasa Jarmanii akka jedhanitti Raashiyaan bara 2030tti biyyoota miseensa naatoo ta'an haleeluu akka danda'an akeekkachiisaniiru jechuun The Guardian gabaaseera. Oduu biraatiin Raashiyaan mariin biyyoota dhihaa nikuleera Yukureenii hidhachiisuuf taasisan fudhatama hin qabu jette. Mooskoon warri dhihaa Putiin sirriitti dhageeffachuu akka qabdu akeekkachiisaniiru. Yeroo darbee aangaan olaanoon Raashiyaa Dimitiriin yeroo biyyoonni dhihaa Yukureen meeshaa nikuleeraa hidhachiiftee Mooskoo meeshaa nikuleeraa ni fayyadamti jechuun ni yaadatama. Mariin biyyoota dhihaa Yukureen meeshaa nikuleeraa hidhachiisuu irratti taasisan gonkumaa itti gaafatamummaa kan hin qabnedha jedhan. Yeroo darbe qondaalli nageenya olaanaa Raashiyaa Dimitiriin biyyoonni dhihaan Yukureen meeshaa nikuleeraa yoo hidhachiisan Mooskoon haleellaa keessa akka jirtu kallattiidhaan ni agarsiifti jedhan. Dhiheenya kana pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden Yukureen misaa'ila fageenya dheeraa fayyadamuun bakka naannoo Raashiyaa keessa jiru rukutuu akka dandeettu heeyyamuun ni yaadatama. Kana hordofuun Raashiyaan misaa'ila Oreeshnik jedhamu kan baay'ee saffisaa ta'e jedhame naannoo Dnipro Yukureenii keessatti dhukaasteerti. Oduu xumuraatiin Tiraamp hoogganaa Kooriyaa Kaabaa Kim Jong Un waliin kallattiin wal arguuf jedhame. Gorsitoonni pirezidaantichaa haala hooggantoonni lamaan dhimmoota ji'oopolitikaa yeroo ammaa irratti mari'atan haala mijeessaa akka jiran dubbatama. Pirezidaantiin filataman kun hoogganaa Kooriyaa Kaabaa waliin wal arguun isaanii milkaa'ina dippiloomaasii marsaa jalqabaa isaanii keessatti argate keessaa tokko jedhamee ni lakkaa'amaaf jedhan. Pirezidaantiin Ameerikaa 47ffaan Doonaald Tiraamp hoogganaa Kooriyaa Kaabaa Kim Jong Un waliin kallattiin mari'achuuf yaalii taasisaa jiraachuun himama. Pirezidaantichi wal dhabdeen naannoo Kooriyaa Kaabaa irratti uumame gara walitti bu'iinsa akka hin hammaanneef tattaaffii taasisaa jiraachuun dubbatan. Tiraamp imaammata Kooriyaa Kaabaa irratti qaban hanga ammaatti ibsa ofii isaa akkaan hin baafne ta'us akkuma bara aangoo isaanii Kim Jong Un waliin dhimmoota waloo irratti mari'achuu akka barbaadan garuu dubbataniiru. Kim gaafii hariiroo dippiloomaasii Tiraamp dhiyeesseef deebii akka kennan hanga ammaatti hin beekamu garuu waggoota afran darban keessatti gaafii marii bulchiinsi Joo Baayiden dhiyeesse harkaa kuffisuun ni yaadatama. Yeroo darbee Pyongyang yeroo bulchiinsa Joo Baayiden fageenya dheeraa fi ardiilee qaxxaamuruu yaalii fi oomisha misaa'ilaa cimsiteerti. Daandiiwwanii fi bu'uuraalee misoomaa biroo Kim Kooriyaa kibbaa waliin walitti qunnamsiisuu barbadeessuun ni yaadatama. Gama biraatiin Pyongyang fi Mooskoon michummaa isaanii cimsuu waliigaltee walta'iinsa nageenyaa fi ittisa waliinii mallatteessaniiru. Loltoonni Kooriyaa Kaabaa gara 10,000tti lakkaa'aman yeroo ammaa Raashiyaa firiiranii Yukureen keessatti lolaa jiraachuu ni beekama. Tiraamp bara pirezidaantummaa isaanii bara 2017 hanga 21tti Signaappoor, Haanooyii fi daangaa Kooriyaa keessatti Kim Jong Un waliin yeroo 3 mari'ataniiru. Tattaaffiin dippiloomaasii haaraan kun maal akka argamsiisu ifa ta'uu baatus Tiraamp hooggantoota lamaan gidduutti hariiroo haaraa uumuu mala jedhamee eeggamaara. Kaayyoon Tiraamp inni jalqabaa hariiroo bu'uuraa deebi'anii uumuudha jedhama. Garuu hojiirra oolmaa imaammata dabalataaf yeroon sirrii ta'e akka hin qophoofne dubbataniiru. Gorsitoonni kunneen dhimma Kooriyaa Kaabaa baha giddugaleessaa fi Yukureen yaaddoo keessa jiru yaaddoon imaammata erga furmaata argatee booda hordofuu akka danda'u akeekkachiisaniiru. Kabajamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduun biyya keessaa fi biyya alaa
isin biraan geenye kan hanga ammaatti dhageeffattanii kan isin waliin ture aan Amiin Shubbiseetii waan nu dhageeffattaniif galatooma.